زينا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموت نولين ترا Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF dilbaatuuf geeggeeffama. Qaamolee mariif dhiyaatan agam murannoo qabu. Mariin ammaa kun waan yeroo isaa eeggatedha. Dhiibbaan hawaasa idil addunyaa jiraatus itti amananiitu jedheen abdadha. Shaawaa kaabatti aanan maaliif lagaatti dhangalaafame? Aannan seeraan alaati waan ta'eef aannan seeraan alaa waa itti daddabalame bishaan itti makame kana gandakuun keenya sirriidha jechuudha. Magaalaa Ugaandaa tokko keessatti dubartoonni konkolaataa fuuldura kinteenne waan dhorkamaniif isaniitti himnaa. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Prezidentiin Keenyaa haaraan dhiyeen filatame William Samoei Ruutoon erga filatamanii daawwannaa isaa biyyoota Afrikaa isa jalqaba Itoophiyaa daawwachuun eegale. Prezidentichi wayitaa Itoophiyaa daawwatan kanaatti ministeerri muummee Abiy Ahmed waliin haala walitti dhufeen biyyoota lamaanii fi dhimmoota dantaa waloo kaan irratti mari'atu. Hariiroo biyyoota ollaa kanaa fi dhimbiraa Waayilikii Zalaalem Taadhesaa na biraatti argama. Zalaalem Keenya nama biyya kee lammaffaa taate miti? Dhugaadha silee Keenya nama biyya keenya lammaffaa gara ta'utti jirti. Amma immoo President William Ruutoon biyya abbaa keetii Itoophiyaa daawwachaa jira. Kun maal argisiisa akka yaada keetitti? Tole Ruutoon har'a gara Finfinneetti malee jira. Daawwannaa isaa jalqabaa biyyoota Afrikaa keessaatti kan taasises gara Itoophiyaattidha jechuudha. Ruutoon kana dura gara UK akkasumas immoo New York malee ture. Kun kan jalqabaati biyyoota Afrikaa keessatti daawwannaa gaafa taasisu. Hariiroon Itoophiyaa fi Keeniyaa hariiroo obbolummaa irratti hundaa'ee fi waggoota dheeraatiif turedha. Itoophiyaan biyyoota ollaa kanneen akka Somaaliyaa, Eertiraa fi Sudaan wajjiniiti walitti bu'insa adda addaa keessa yeroo garaagaraatti galtee ture. Kanneen keessaati jechuudha. Biyyi ollaa Itoophiyaan walitti bu'insa hamaa keessa hin galle Keeniyaa waliin kan uummanni daangaratti al takka wal dhaburraatiin kan hafe. Dhuguma akkasuma William Ruuto fi Abiy Ahmed illee lammiilee daangaa qubatan fakkeenya amma gosti akka Booranaa fa'aatii gama Keenyaallee jiraatanii gama Itoophiyaallee jiraatanii kallee waliin qabanii jechuudha. Yaadatta yoo ta'e William Ruuto filannoo pirezidaantummaa baranaa yeroo injifatanis Abiy Ahmed nama jalqaba baga gammadde jechuun ergaa dabarsanii fi ture. Keessumaa gama hawaasummaatii yoo ilaalle uummatni daangaa biyyoota lamaan irra jiru uummata saba tokkooti uummata Booranaa yookaan uummata Oromooti gam lamaan illee jiranii daldalas hariiroo hawaasummaas waliin ni qabu jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa keessumaa uummanni Oromoo yeroo sirna bulchiinsota darban keessa miidhamaa turan baqatanii kan isaan dahoo godhatanii jiraataa turan haga har'aatti illee uummanni kumaatama kan jiru Keeniyaa keessadha magaalaa Naayiroobii illee dabalatee jechuudha. Zaloo biyyoonni kun lamaanii hariiroon isaanii yeroo dheeraaf gaarii ture yoom eegale? Tole bara 1945 Itoophiyaan qoonsila ishee Keeniyaa Naayiroobiitti bantee ture keessumaa qabsoo farra kolonii irratti gaggeessaa turan irratti waliin qabsaaniiru biyyoonni lamaan Itoophiyaan Keeniyaa deeggarteetti Keeniyaanis Itoophiyaa deeggaraa turte qoonsila ishee Itoophiyaan gaafa Naayiroobiitti bantu yeroo sana pirezidaantii Keeniyaa kan turan Jomo Keeniyaataan imbaasii Itoophiyaaf illee masaraa mootummaa cinatti lafa kennanii har'allee imbaasiin Itoophiyaa cina masaraa mootummaa Keeniyaatti kan argamuuf sababa kanarraa kan ka'e akka ta'e ni beekama jechuudha. Hariiroon isaanii gama siyaasaatiinis gama seenaatiinis waggoota dheeraa kan lakkoofsedha. Itoophiyaan amma gan lamaa fi waraanatti jirti. Haala Itoophiyaan keessa jirtu kanaatti barbaachisummaan Keenyaa hagam? Keeniyaan yeroo ammaa kana miseensa mana maree nageenya UN'dha. Kanarraa kan ka'e dhageetti guddaa ni qabdi. Gama dippiloomaasiitiinis biyyoota lixaa waliinis hariiroo gaarii waan qabduuf Ameerikaa dabalatee waraana kaaba Itoophiyaa keessa jiru xumuratti gochuuf yookaan gara nagaatti fiduudhaaf hojii guddaa hojjetaa jirti. Keessumaa pirezidaantii Keeniyaa akka turan Uhuru Keeniyaataan jaarsummaa ta'uudhaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti nagaan akka bu'uuf ni hojjetamu. William Ruutoon illee isaanumaan deebisanii muudaniiti kan jiran jechuudha. Kanaaf Keeniyaan gahee guddaa ni qabdi nageenya Itoophiyaa keessatti fiduudhaatiifis jechuudha. Hariiroo hawaasummaa fi nageenya kan malee gar dinagdee irraaletti warri hariiroo cimaa qaba kan mee irnuu bahe.
Amma hariiroon biyyoota lamaanii gama dinagdeetiin jabaachaa dhufeera. Tokko gama buufata doonii lamuu irratti daandiin illee hagachitti ba'ee haga Finfinneetti kan qaxxaamuru jechuudha. Waliin hojjechuuf waliigaltee irra gahanii jiru. Piroojeektii jalqabamee jirudha. Amma immoo kaampaanii Telekom guddicha baha Afrikaa jedhamee kan beekamu Safaariikoom Itoophiyaatti har'a hojii isaa ifatti jalqabee jira. Kunillee tajaajila intarneetii biyyichaa fi akkasumas ikonomii biyyichaa gara dijitaalaatti ceesisa jedhameeti kan abdatamu jechuudha. Gama biraatiin Itoophiyaan humna ibsaa Keeniyaatti gurguruuf illee waliigaltee irra geessee jirti. Kun haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e hariiroon biyyoota lamaanii gama siyaasaa fi dinagdeetiinis cimaa kan deemu ta'a jechuudha. Galatoom Zalaaleen. Galatoomas. Yuugaandaa magaaliiratti balaa oolchinaa jechuun dubartoonni konkolaataa keessatti teessuun fuuldura kinteen dhorkamuun mormi kaasaa jira. Bulchiinsi magaalattii dubartoonni kutaa konkolaachisaan taa'u teennan qalbii isaanii hatuun balaa geessisuu danda'an jechuun seer kan kaa'e. Daldaltuun magaaliiraa Meerii Aziizuun gabayaarraa kiiloomeetira 20 jiraachuun waggoota 10 olii fi konkolaataa fe'umsaatti fayyadamaa turte. Amma akkuma dubartoota kaanii qalbii konkolaachisaa hatuu danda'an ka jedhu irra ka'ee fuuldura taa'uu hin dandeettu. Konkolaataan fuudhamuu barbaannaan mi'isii waliin dudduuba taa'uu qabdi. Ani dubartii hojii daldala irratti bobbaateedha. Uffata fe'iin gurgura. Waggoota dheeraadhaaf konkolaataa keessa fuulduruman taa'a. Akkaataa uffata kootiitii fi namoonni maaliif akka koomii dhiyeeffatan ani hin beeku. Seerri kun erga balaan konkolaataa lubbuu namoota 9 galaafat kaa'ame. Akka poolisiin jedhuutti konkolaachisaan sun machaa'ee akkasumas saffisaan oofaa ture. Imaltoota isaa dubartootaan haawwachuu fi kan ta'e jedhan. Baana Dhanyee kun dubbii hima waldaa geejjiba magaalattii. Dubartoota konkolaataa keessatti teessuma fuula duraarra kaa'uun balaa konkolaataatiif sababa ta'uu hubannee jirra. Dubartoonni gariin uffata gaggabaaboo uffatanii abbaa manaa yookaan ammoo hiriyaa barbaachuuf deemu yookaan ammoo gara beellama isaaniitti deemu. Yeroo shufeera bira taa'an ammoo qalbii isaa hatuudhaaf achi taa'u. Eegi seerri kun dabarfamee balaan konkolaataa gad bu'u hin poolisiin. Aktivistoonni Yuugaandaa garuu dhorkam kanaa hin morman. Dorothy Amuuroon aktivistii mirga namoomaa. Fayyuma walitti qabanii osoo adda hin baasatin dubartoonni akka qalbiin konkolaachisaa hatamu godhuu jechuurraa qorannoo qabatamaa gaggeessuun isaanirra ture. Asirratti wanti beekamuu qabu shufeertota konkolaataa gurguddaatitu dubartoota hojii saalquunnamtii irratti bobba'an fuuldura isaanii kaawwatanii imaluudhaan beekamu. Mootummaan biyyattii garuu dhorkaan magaaliiraatiin kaamkaan mormuun nageen dubartoota naannichaaf yaadda'uu himan. Winston Katushaambee ministeera hojii fi geejjiba Yuugaandaatti koomishinara dambii geejjibaa. Dubartoonni konkolaataa keessatti teessuma fuula duraarra akka hin teenye seeraan dhorkuun hiika qaba jedhee yaadu. Ani seera akkasii kana dura dhaabbachuun ni barbaachisa jedhee yaada. Heerri mootummaa Yuugaandaa mataan isaayyuu loogiin kamiyyuu saala irratti hundaa'ee akka hin jiraanne tumee jira. Dhaggeeffattootteen ammoo duga gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan ijoolleen hedduun lubbuu dhabuu hordofee qorsi qufaa kan Indiyaan oomishte 4 hojiirra akka hin oolle dhaabbanni fayyaa addunyaa akeekachiise. Qorsi kunneen Promethazine Oral Solution, Cofemax Malin Baby Cough Syrup, Makeoff Baby Cough Syrup fi Magrip and Cold Syrup jedhaman. Dhaabbanni Telekoomii Keenyaa guddichi Safaariikoom Itoophiyaatti tajaajila kennuu ifaatti jalqabuu isa beeksise. Kaampaniin kun agayya dabree yaalii magaala Dirree Daawwat jalqabuun booda gara magaala Harar, Haromaayaa, Adaamaa, Baahirdaar, Bishooftuu, Dabra Birhaanee, Gondarii fi kanneen birootti babal'isan. Har'a immoo magaala Finfinneetti jalqabuu isa ka beeksise yoo ta'u, pireezidantiin haaraa Keeniyaan Wiiliyaam Ruutoo sirna har'aa Finfinneetti gaggeeffamu kan irratti argame. Koomishiniin mirgoota namoota Itoophiyaa hojjettoota isaa naannoo Gambeellaatti jiranirra doorsisii ga'ee jechuun himate. Koomishinichi ibsa baaseen hakimeetii namoonni gareedhaan ta'anii gara waajjira isaanii deemanii hojjettoota isaa doorsisuu fi gochawwan hin malirratti raawwatan. Itoophiyaan lammiilee Eertiraa yakka namoota seeraan ala daddabarsuun mootummaa Neezerlaanditti barbaadamaa ture har'a dabarsee kennite. Namni kun Liibiyaa keessatti godaantota hedduun lakkaaman saamuu fi gidirsuun gocha gara jabina irratti raawwatee ture.
Marii TPLF fi mootummaa jidduutti affeerraa gamtaa Afrikaatiin Afrikaa kaabaatti dilbaatti dhufu geggeeffamuun maaltu eegama? Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti abbukaatoo dippiloomatii kan turan hayyuu seera idil addunyaa Abba Bayyisaa Waaqtaa'oo Abba Bayyisaa Waaqwaayaa dubbisne. Qaamoleen mariif dhiyaatan agam murannoo qabu ka jedhu irraa dubbisuu eegala. አሁኑ ንግግር ወቅታዊ ነው mariin ammaa kun waa yeroo isaa eeggatedha dhiibbaan hawaasa idil addunyaa jiraatus itti amananiitu jedheen abdadha kun ammoo sababa waraanaa kanaatiin lubbuun hangammaatti badee fi qabeenyi manca'e guddaa waan ta'eef waraanni ni nuffama onnee isaaniirraa ta'uu baatus waraana kanatti dhuma gochuudhuma qabu amma lachanuu dadhabaniiru waraana waliinii eenyuu mootaa kan keessatti hin taanedha waan ta'eef walii galu jedheen yaada hawaasa addunyaa birattis jijjiirama xiqqaanaan arga waggaa tokko dura kan ture dhibbaa deeggarsi gamtokkee irrataa dhufeera TPLF karaa tokko marfamee jiraachuu gama mootummaatiin ammoo dinagdeen baay'ee bututeera uummanni Itoophiyaas baay'ee nuffeera waan ta'eef mootummaa waraana kana abee jireenya tasgabbeessuu qaba kanaaf sababoonni kunneen lamaan ni dirqisiisu wanta qaamni mootaa ta'uu hin jirre kanaaf mariin barbaachisaa ta'uu waan hubatan natti fakkaata. Mootummaan pireezidaantii Isaayyaas marii kan keessatti kallattiin hirmaachuu dhabuun isaa balaa qaba jettanii yaaddu kan jedhuuf. Walitti bu'iinsi kun waliinidha kan Itoophiyaanota gidduutti ta'e maatiin lamaanuu mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa bu'uura yeroo mootummaa keessa jiruun ta'anii mareetanii rakkoo isaanii furuu danda'u jedhee yaada kanaaf qaamni alaa kana keessa seenuu dhiisuun sirriidha. Amma Afrikaa kibbaatti yeroo wal arganiitti adeemsisa maal fakkaachuu danda'a gaaffii jedhuuf hayyuun seera idil addunyaa Abba Bayyisaan akkan jedhu. osoo gara mariitti seeniin duraa qaama gidduu seenee haala mijeessuu barbaachisa fakkeenyaaf kan Obasanjoon hojjechaa jiru jechuudha jalqabi akka wal arganii waliin dubbatan haala mijataa uumuu qofadha qaamaan wal arguunis hiika qaba nameenyaatti deebi'uutu dhufa waraanaan alatti fuulaaf fuula taa'anii rasaasan osoo hin taane jechaan dubbachuutu uumama yeroo fuulaaf fuula walitti dhiyaatanitti waliin buna dhuguunis uumamuu danda'a adeemsa kana keessatti immoo kallattii marii gara fuulduraa tolfachuun ni uumama kanaaf kan amma Afrikaa kibbaatti qophaa'e kun mariif osoo hin taane wal arganii waliin dubbachuufidha. Rakkoo akkasii kana mariin fal barbaaduuf jiddu galeessan yeroo agam fudhachuu danda'a gaaffii jedhuuf muuxannoo biyyoota addunyaa garaagaraa beekanirraa akkasiin fakkeennan ibsa Abba Bayyisaan. kan Yuugooslaaviyaa, Armeeniyaa, Azerbaijaan, Chichiinaa yoo fudhatte kan Itoophiyaa waliin yeroo ilaalamu salphaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan Itoophiyaa baay'ee walxaxaadha. Ani jireenya kiyya keessatti waraana akka siyaasa walxaxaa qabu kan akka Itoophiyaa kan argeen beeku. Kanaaf yeroo agam fudhata kan jedhu himuudhaaf hin danda'u. Amma mootummaan naannoo Tigraayis ta'e mootummaan federaalaa wal ilaalanii waan wal nuffaniiruuf mari'achuudhaaf salphaa ta'a jedhee yaada. Kana jechuun waggaa tokko fudhachuu qabu. Magaal Finfinnee keessatti dhiyeessii fi qulqullinni aananii gaaffii guddaa ta'e hawaasi yeroo iddoo gungum dhiyeen kana qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii fudhachuu akka eegale kan mul'isu godin kaabshaawaa aanaa kuuyyuutti mul'ate jira. Suuraa yeroo namoonni aanan barmeelan konkolaatirra buusanii aanaa kuuyyuu riqicha lagdayii jedham jalaatti dhangalaasan argin. Tarkaanfiin kun maaliif akka fudhatame maatii olaanaa bulcha itaana aanaa kuuyyuu fi qindeessa garee qulqullina aananii to'achuuf hundaa'e obbo Girma Yilmaa dubbis. Dhaabbileen aannan fudhatan kun baay'een isaanii erga qonnaan bulaa irraa fudhatanii booda bishaan itti naqu. Humnaa ol itti naqu bishaan qofaa miti wanni dubbachuudhaaf si rakkisu jira wanni itti daddabalan. Kana akkan goone yeroo adda addaa hubannoo kennineera. Itti himneera. Seera nama gaafachiisaa jennee qajeelfamaa fi dambii tuqnee itti himnee irra deddeebinee hubachiisnee jirraa jechuudha. Jarri sirreessuu hin dandeenye bishaan itti naquu qofa odoo hin taane hojimaata eeguu qabdan eegaan jirtanii kan jedhu itti himneera. Fakkeenyaaf heeyyama gaafa qabaatu damee qabaachuu qaba. Bakkee dhaqee bitu sanii. Biraanchii hin qabu. Lammaffaa bakka bu'iinsa warri hin qabne jira. Sadaffaa irratti namoota aannan irraa bitan sanaan waliigalteen qabanii jechuudha. Kana jechuun immoo kaffaltii isaan torban lamaan yookaan ji'aan warri kaffalu jira dhaabbanni kun jechuudha. Dhaabbileen aannan bitan kun waliigaltee qaama irraa bitu san wajjiniin waliigaltee hin qabaanne maallaqa kana fudhatee yoo bade booda gaafii hawaasarraa fi namoota aannan dhiyeessan kanarraa ka'u namni deebisu hin jiru jechuudha. Kana guutaa jennee ittiin guutuu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kaanee alseerummaa amma jiru kana sirreessuudhaaf qulqullina aannanii eegsisuudhaaf qajeelfamaa fi dambii baay'isanarra dhaabbannee gara tarkaanfitti gallee jirra jechuudha. Aannan yoo gadi naqamu mul'ata namooti waan san isin komatanii aannan maaliif gadi naquu seera qabeessa ta'uu baatee ka jedhu. Aannan gadi naquun sirriidha qajeelfamatu ajaja waan ta'eef aannan seeraan alaati waan ta'eef aannan seeraan alaa waa itti daddabalame bishaan itti makame kana gadi naquun keenya sirriidha jechuudha nuti. Amma kan hanqina qulqullinaa bishaan qofa moo waan fayyaa namaa miidhu kan itti makamu jira? Bishaan parsantii 29% parsantii 16 bishaan kan itti naqanii gurguran jira. Kanaafuu amma sirreeffamutti itti fufaa jechuudha. Itti fufaa jirra tarkaanfiin itti fufa.
Dhaggeeffattootteen sagantaa narraa aganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa karaaf dubbii adoo arganuu irra goran hiikan isa maanii kooment keessa nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Gam teknikaatiin Deevis Masaaruti. Agborii saatti akkana naga waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.